Kun Radio Afuura Biyyaati. Raadiyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa sayfanabal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun Radio Afuura Biyyaati. Attam jirtu jaallatamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaa. Raadiyoon Afuura Biyyaa qophii ishee guyyaa har'aa keessatti du'a muummicha ministeeraa Mallas Zeenaawii sababii gochuudhaan qophii addaa qabattee dhiyaatteetti nu caqasaa. Waggootii 21f biyyattii irreedhaan bitaa kan turan muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawii dhukkuba yeroo dheeraa booda August 21 du'uu isaanii televiizyiniin Itoophiyaa oduu tamsaaseen addunyaatti labse. Du'a nama kanaa ilaalchisee hoogganoota biyyootii garagaraaf bakka buutota dhaabbilee adda addaa irraa kaasee hanga dabballoota garee siyaasa muummicha ministeeraa Mallas hoogganaa turaniitti hundi yaada isaanii ibsaa jiru. Kaan isaan jeja, kaan immoo isaan komata. Waggoota 21f sirna bittaa muummicha ministeeraa Mallasiif namootni isaanii diriirsaniin warri fayyadaman gadda guddaa yoo gaddan baay'ee nama dhibu. Eeyyee. Kaan akka isaan kanaa namootni yartuun sirnicha irraa fayyadamaniiru. Miliyoonotatti kan lakkaa'aman hedduun garuu sirna abbaa irree kana jalatti rakkina kana jedhamee himamee hin dhumneef saaxil bahaniiru. Dhiigni ilmaan Oromoo hidhattoota wayyaaneetiin dhangala'eera. Dargaggootni Oromoo hedduun balleessaa tokko malee mana isaanii keessaatii gad harkifamanii rasaasaan reebamanii du'aniiru. Manni hidhaa impaayirichaa afaan Oromoo dubbataa hamma jedhamutti hayyootni Oromoo kumaatamatti lakkaa'aman jireenyi isaanii mana hidhaa ta'eera. Lafa qotee bulaan Oromoo irra qotee jiraatu maqaa investimentiitiin kaffaltii tokko malee jalaa gurguramee sabni hedduun rakkina hammaataa keessa jira. Walumaa galatti waggootii 20 darban keessa haala kanaan dura mul'atee hin beenneen carraan Oromoota hedduu ajjechaa seeraan alaa, hidhaa, hojii dhabiinsa, gadadoof kolugaltummaa ta'eera. Karaa gara biraa immoo guddina diinagdee takkaa mul'atee hin beenne biyyattii keessatti galmeessisaniiru kan jedhan jiru. Uummatni Oromoo Mallas Zeenaawiif bittaa isaanii attamitti yaadata laata? Duutni Mallas Zeenaawii geeddarumsa fiduu qabaa laata? Kan akka nuuf ibsaniif dhaabbilee Oromoo garagaraa kan bakka bu'an Oromoota 3 waliin gaaffiif deebii gooneerra. Obbo Daani'el Disaasaa oduu himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Dugaasaa Bakakkootiin hoogganamu, Dr. Bayyaan Asoobaa waltajjii marii Oromoo irraati, akkasumas obbo Tsahaa Abdii adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu irraati keessummoota keenya guyyaa har'aati. Jalqaba obbo Daani'el Disaasaa oduu himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Dugaasaa Bakakkootiin hoogganamu du'a Mallas Zeenaawii ilaalchisee qabiyyee ibsa dhaabni isaanii baase keessaati qabxii tokko tokko tuquudhaan nu jalqabu. Mootummaatu jige miti mootummaa gabroonfataa kan hoogganu sana tokkorraa du'e kun jijjiirraa hundee fidannee fi hiyyaannu mootummaa nama du'e kan ammoo akkaataatti yaadannu qabna. Nama du'e kan akkatti yaadannu dargaggoon keenya, shamarran keenya, maanguddoon illee tuunafin mana hidhaatti guuramanii
huursotti, dhidheessatti, bilaasteetti waggaa meeqaaf rakkachuu isaaniitii yaadanna. Lafti keenya, lafti Oromoo, qabeenyi Oromoo yoomiyyuu caalaa saamamuudhaan bulchiinsa isaa jalatti yookaan immoo bittaa isaa jalatti saamamuudhaan yaadanna. Dubartoonni keenya security isaaniitiin gudeedamuudhaan yaadanna. Kan akkasitti yaadanna nama kana. Garuu du'i nama kana har'atti wanta akeekan yookaan bakka nu ga'uu geenyu nu ga'a jennee yaadnu. Haa ta'uuti namni kun hoggana mootummaa gabroonfataa isa hangafa mataa waan ta'eefi du'i isaa waa xiqqoo fiduu danda'a jenna gradually yookaan immoo dhawaataan yeroodhaani waa fiduu danda'a jennee amanna. Tokkummaa isaanii kan walitti qabee jiru isa jedhamee yaadama. Namoonni baay'ee waan akka jedhaniifi meebiin tarii guyyaarraa guyyaatti dhibiinsi isaa yookaan immoo du'iinsi isaa paartii isaa irratti paartii mootummaa gabroonfataan irratti xinnoo wal dhabiinsa rakkoo uumuu danda'a. Rakkoo isaan gidduutti uumamu immoo dhimma bahuun egaa jabeenya keenyaa fi tokkummaa keenya gaafata jechuudha. Malee baafnee jirra gabaabaatti illee qabiyyeen ibsa keenyaa kan fakkaatti. Isaan ma jettan kanaaf obbo Daani'eel dhaabi keessan qophiidhaa? Dhaabi keenya yeroo fedhe ibsuu qophiidha kanaaf yeroon itti gattee hin jiru kanaaf garuu har'atti mootummaa sana yeroo inni akkas namni jabaan irraa du'u security akkasitti jabaa sana cabsinee fudhanna jedhee sobuun barbaadu. Garuu waan gradually tokkummaa keenya jabeessineetti gonnuu fi wanta jabaannee amma boodatti qophoofnuu fi dhaabni keenya yeroo hundaayyuu qophiidha. Gaariidha. Muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawii du'aan darbaniiru. Namni biraan akka aangoo qabatu himameera. Jijjiiramni kun uummata biyyattiif maal fidee dhufa? Uummata biyyattii yeroo dhugaa akkuma isin jedhuanii ija saba Oromoo yookaan immoo ija qabsoo bilisummaa Oromootiin ilaala. Malee biyyattii yeroo Itoophiyaadha ta'e waan inni itti fiduuf deemu Itoophiyaan akkuma ammaan dura yeroo bakka baay'eetti ibsamaa ture empaayeraa nuyi kan keenyatti nu ilaala. Namichi kuni du'uunsaas yookaan immoo namni haaraan bakka bu'uun hamma hundeerra sirni kun hin geeddaraminitti hamma uummata Oromoo gabrummaa irraa gam tokkotti hin butinitti geeddaramni namaa akkuma Minilik irraa ka'ee dhufe geeddaramuun homaa waan fiduu hin qabu. Kanaafi meebii isaanii fi waan geeddaramu jiraachuu hin danda'a. Akkaataa namtichi itti ilaalaa turerra xinnoo gara biraatti geeddaramuu hin danda'a. Yookaan immoo akkaataa inni itti geggeessaa turerra bakka biraatti geeddaramuu hin danda'a. Kanaa yerootu nuti agarsiisa. Garuu nuufi ilkeen gabroonfata mootummaa gabroonfata tokko akka waan irraa qabee tokko irraa qabee itti fudhanna malee jijjiirraa hundee waa fideenne waa yaadnu hin qabnu ammatti. Garuu gradually dhaawataanii akkuma ammaan dura himamaa ture waan namichi kun tokkummaa isaanii tokkummaa mootummaa gabroonfataa jechuudha walitti qabaa waan tureefi walitti qabeenyi kun yookaan immoo jabinni kun laafuu hin danda'a laafina kanatti dhimma bahuu dandeenya ta'a gara boodaatti. Gaariidha obbo Daani'eel uummati biyyattii jaallates jibbees akka boo'u akka gadda isaa ibsu gaafatamaa jira. Gadda dirqii kana booda maaltu dhufa jettu? Gaddi dirqii jaalalli namni uummanni biyya sanaa irraa qaba kan jedhamu akka addunyaan hubatuuf yookaan immoo akka wal gowwoomsee jiraatuuf namtichi keessaayyuu fi tooftaa godhameedha. Ammaan duras taatu mootummaan biyya sana bitaa jiru mootummaan isaanii yeroo raadu akka uummatu wal duukaa gaddee wannoo isaanii jalatti bitamuusa mirkaneessu kan ittiin yaadatanidha. Dhugaadha ta'e hin beeku. Ammaan dura bara mootummaan gabroonfataan keessaa namni tokko du'u namni biyya sana jiraatu hundumtuu akka mataa haaddatu godhamee jira jedhama. Kunis immoo humnumaan bu'aa jechuusaa akka kanaa wajjin wal fakkaata. Kun egaa uummanni suni bitamee jiraachuusaa amantummaasaa jaalala isaatu hin jaallatin akka agarsiisufaan godhamuudha malee boo'ee uummanni biyya sana jiraatu hundumtuu ala ba'ee boo'eef wanti geeddaramuufis hin jiru gara laafinni biraa dhufuu danda'uufis hin jiru. Gaariidha obbo Daani'eel ergi muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawii du'aan addunyaa kanarraati darbaniiti booda namni
sablammii walaayitaa tahe Hayilamaariyaam Dassaaleeny aangoo muummicha ministeerummaa fudhachuudhaan muudamuudhaaf qophiirra jira. Aangoon inni dhugaa jarreen warra Tigraay harkaa ba'eera jettu. Baani kun egaa wanta nu kophaan tun ta'ini warrumti isa jaallanna yookaan immoo isa wajjin hojjechaa jirra yookaan immoo isaanii wajjin tokkummaa qabna yookaan wajjin hojjenna warri jedhan illee waan amananiidha. Namichi kun lubbuudhaan walaayittaa ta'e achi taa'uu isaa tun ta'in utuma nama biraayyuu Oromooyyuu ka'an ta'e mootummaan isaan nama akka jiru sanatu geggeessa jechuun dandeenyu yeroon waan nu agarsiisu hin jiraata garuu namni birookiraasiin yookaan immoo sekyuritiin ammaan gara wayyaaneedhaan uumame achitti waan jiraachaa jiruufi namni kun qophaasaas waa gochuu hin danda'u dhaaba jabaa of duubas deeggarus qabaachuu hin danda'u ammatti kan isas achi kaa'e namuma du'e kana waan ta'eef isaaniif amma booda bittaa isa hamaa fiduudhaaf illee itti qabata ta'a jedhee yaada. Haa ta'u gaati Obbo Daani'el bara mootummaa muummicha ministeera Mallas Zeenaawii dhaabi keessan akkamitti ilaalaa akkamittis immoo yaadata? Bara Mallas Zeenaawii darbe kana keessa uummanni keenya dargaggoon shamarran maanguddoon utuu nafin mana hidhaa Dhedheessaatti mana hidhaa Huursootti mana hidhaa Bilaatteetti uummanni rakkatan uummanni beela'an uummanni dhukkubaan dhuman. Wallistoon gaazexeessoon hundumtuu waan irra gahe kanaan yaadanna bara dabre kana. Seenaa gabrummaa Oromoo gahe keessatti Oromoon yeroo duraaf baay'inaan kadhattuu ta'e karaarra taa'umsa mootummaa Mallas Zeenaawii jalatti ta'uun seenaan gara booddeetti nu agarsiisa. Har'as waan ija keenyaan argaa jiru. Yeroo duraaf lafti Oromoo biyyi Oromoo duriyyuu fudhatamee jira. Bakka fudhatame irratti dabalamee namni lafarraa buqqa'ee beelaan dhumuun bakka loon dheessifatu dhabuun mootummaa kana jalatti waan ta'eef mootummaa kana akkasitti ilaalla. Mallasiin illee akkasitti yaadannan. Kana gaa kun seenaa Oromoo gabrummaa irratti gabrummaa eda'ee caalaatti Oromoon yeroo duraaf baay'inaan akka karaatti bahee kadhatu mootummaa godhe waan ta'eef karaa kanaati kan yaadannoo ija kanaan laallaslee. Gaariidha gaatii Obbo Daani'el Disaasaa oduu himaa adda bilisummaa Oromoo garee Obbo Dhugaasaa Bakakkoon hoogganamu waamicha raadiyoo afuura biyyaa kabajuudhaan dhiyaattanii gaaffii keenya hundaaf deebii quubsaa waan nu laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Baay'ee fayyaa ta'eetillee waan kana akkan ibsu gaafachuu keessatti ulfaata. Waltajjii Marii Oromoo irraati Dr. Bayyaana Soobaa muummicha ministeeraa Mallasiif sirna isaan hoogganaa turan akkanatti yaadatu. Mallas Zeenaawii kan naaf bara dheeraadhaaf bara waggaa 21f biyya Itoophiyaa jettu san bulchaa ture. Gabaabaatti akka abbaa irreetti yaadatama. Mallas Zeenaawiidha yeroo humnaanii aangoo siyaasaa mootummaa Itoophiyaa dhuunfatee waadaa guddaa galee impaayera Itoophiyaa sanni geeddarraa mirga hiree murteeffannaadhaa hin dhugoomsinaa biyya san tiraansfoorm goona jedheeti aboo wajjiinis chaartaraa waliigaltee mallatteessee abdii guddaa seene. Mallas Zeenaawii nama abdii guddaa seene kana diigee ta'eeti yaadatama. Hunda caalaa Mallas Zeenaawii kan waliigaltee seene hin kabajne duwwaa osoo hin ta'in kan seera ofii baasellee hin kabajne abbaa irreedha. Kan dhiitamiinsa mirgoota namoomaa bal'inaan waggoota 20-21 dabre keessatti raawwatetti yaadatama. Hunda caalaa Mallas Zeenaawii yeroo dheertuu bittaa isaa kana keessatti
addatti uummata Oromoodhaa akka diina addatti ilaalee sodaa irraa kan ka'ee miidhaa addaa uummata Oromoo irraan geessise. Waan danda'u hunda ijibbaata godhe uummanni Oromoodhaa akka hoogganan qabaanne waan danda'u hunda carraaqe. Addi bilisummaa Oromoodhaa dhiibbaa isaatiin murtee isaatiin adeemsa ce'umsaa san keessaa ba'ee hooggantoota hedduu ajjeesuudhaan kaan hidhuudhaan adda bilisummaa Oromoodhaa akka biyya ba'u gochuudhaan hooggana dhabsiisuudhaaf carraa guddaa godhe. Kana duwwaa miti murna OPDO jedhanii ijaaran saniyyuu kaan jaarmoota maxxannee isaan jiran caala kan laamsha'e kan hooggana isaan qabne akka ta'u godhe. Yeroon bittaa isaa uummata Oromoodhaa kan caalaa moggeesse hooggana dhabsiise uummata Oromoodhaa dhiitaan mirga namoomaa caalatti hunda caalaa kan irra ga'e akka ta'etti yaadatama. Manni hidhaa Wayyaaneedhaa, manni hidhaa mootummaa Mallasaa Zeenaawiidhaa afaan Oromoo dubbataa jedhamee kan ragaa ba'ame hammam uummata Oromoodhaa cunqursaadhaa akka turee fi akka jiru garsiisa. Kuni ragaa warri gareen sadaffaalleen akka dhaabbata mootummaa addunyaadhaa qormaata godhaniin ummatoota biyyatanii keessaa kan caalaa mootummaa Mallasaa kan ajjeefamaa jiru, kan caalaa hidhamaa jiru, kan caalaa biyya ari'amaa jiru, kan caalaa ajjeefamaa jiru ummata Oromoo akka ta'e ragaa ba'anii jiru statistically. Kana duwwaa miti Oromoon guddinaan biyya baqatee akka ba'u godhaa jira. Akka intaltoonni seenaadhaa irra ga'anitti mootummaan kuni mootummoota erga Oromoon Minilikiin cabee jalqabee mootummoota Habashaa biyya Itoophiyaa sabbita wajji wal bira qabanii olaalanii namoonni hedduun mootummaan kuni mootummaa ummata Oromoo hunda caalaa miidhe mootummaa faashistii akka ta'etti jala sararanii murteessanii barreessan. Mallasaan Zeenaawii waan akkanaa kana legacy duudhaa akkanaa kana dhiisee du'e. Oromoon Mallas Zeenaawii akkatti yaadataa, akkatti ilaalaa, akka abbaa irreedhaatti, akka bittaa alagaa gara jabeenyaan Oromoo bitaa turetti yaadataa jechuun danda'a gabaabaatti. Gaarii Dr. Bayyaan du'i muummicha ministeeraa Mallas Zeenaawii haala siyaasa gaanfa Afrikaa kan Itoophiyaa akkasumas immoo darbee qabsoo Oromoo irratti geeddaramsa fidu qabaa. Mallas Zeenaawiidhaa sirna abbaa irree TPLF'n gadi ijaarame kanaafi hoogganaa guddaadha. Hoogganaa cimaadha kuni waan waakkatamu miti. Sirni abbaa irree kuni kan nama tokko irratti ijaaramedha. Hoggaa mootiin sirna kana walitti qabee namoota waan inni jedhe duwwa hojjechuutti bobba'anii of keessaa dhabe sirni kun akka tasgabbii dhabu waan beekame. Tasgabbii dhabuu duwwaa miti hooggana isa fakkaatu bakka buufachuun rakkisaa akka ta'u akka isaan rakkisuu shalaguun ni danda'ama. Garuu Mallas Zeenaawii abbaan irree kun du'e jechuun bittaanii TPLF raawwatee jechuu akkan taanetti hubatamuu qaba. Mootummaan kun ni jira. Sirni abbaa irree ni jira. Garuu hoogganaa sirni abbaa irree kun irratti ijaarameetu du'e. Kun ammoo hunda caalaa mootummaa kan akka hubu gaafiin qabu. Mootummaan cunqursaan kun yoo hooggana dhabe, hooggana qaroo, hoogganaa sirna kana walitti qabee asiin ga'e yoo dhabe akka gasantaruu akka dadhabu beekamaadha.
kun gama kaaniin ammoo ummata mirgaaf haqaaf bilisummaaf demokraasiif qabsaa'aniif haala anjaa akka banuu shalaguun nu danda'amaa jechuudha. Gaa kan akkatti ilaala sirni kun hoogganaa isaa dhabuuni humnoota qabsaa'aniif haala mijataa akka uumu natti mul'ata. Kana qofaa miti warrummaa mallasaa wajjin biyya kana bitaniihu hamma ammaa hawwii gaarii goodwill tokkolleen argisiifne rakkoolee biyya sanii karaa siyaasaatii fi karaa nagayaatiin gaafilee siyaasaa hedduu gaafii Oromoo dabalatee hiikuudhaaf fedhinnaa siyaasaa tokkolleen argisiifne tarii hoogganaan isaanii kun isaan keessaa du'uun maybe akka of duuba dhaabbatanii of duuba laalanii akka addatti yaadanii gochuu danda'a jaanillee yaaduu ni danda'ama. Yoo rekardii hamma ammaa laalle rekardii hamma ammaa hooggantoonni TPLF qaban laalle gaarii yaaduu danda'u ka jedhu baay'ee nama shakkisiisa. Garuu gara hundattuu opportunity carraa jijjiiramaa carraa qabsoo jabeessuu uumuu ni malaa jedheetii yaada. Gama biraatiinis mootummaan abbaa irree kuni kan Mallasaa Zeenaawiidha gargaarsa addunyaa alaatiin baay'ee cime. Legitimeetiin isaa fudhatamiin isaa guddaan kan biyya keessaa hin turre kan biyya alaa ture. Warri biyya alaatiin biyya alaa kuni mootummoonni biyya alaa haal duree tokko malee horii biliyoona hedduun lakkaa'amu mootummaa kanatti gannaqaa turan guddisee sababa Mallas Zeenaawitiin. Yeroo Mallas Zeenaawiidha achin jirre kanatti tarii biyyoonni alaa mootummaa abbaa irree kana deeggaraa turanilleen uf keessa deebi'anii yaaduu danda'u jechuunis ni danda'ama. Gaa kun hundimmoo kan murtaa'u ummata qabsaa'u ummata mirgaaf lolu qophii isaaniitii fi humna isaaniitu waa hundaa'u murteessaa jechuu ni danda'ama. Gaariidha Dr. Bayyaan du'a muummicha ministeeraa Mallas Zeenaawii ilaalchisee ibsa baastan keessatti humnoota siyaasaa sirna kaleessaa deebisuu barbaadaniif warra abbaa aangoo akkasumas warra abbaa aangoof waamicha dhiyeessitaniittu sirna wayyaaneen geggeeffamu irraati maaltu eegame jettanii yaaddu? Well, akkuma ni deebisaan kan dura dubbate keessatti jechuuf yaaletti duutii muummicha ministeeraa mootummaa wayyaanee kuni hundaaf carraa banuu danda'a jennee dubbachuu hin dandeenya. Yoo hundaaf kan carraa bane ta'e kan banu ta'e yoo humnoota mootummaa kanaan mormaniif demokrasiif haqaaf humnoota lolaniif kan carraa banu ta'e warri immoo amma aangoo kana dhaalanis tarii dhaabbatanii yaadanii akkaataan hamma ammaatti deemne kuni numtu jedhanii dialoog marii rakkoolee baay'ee xaxamtuutan kana furuudhaa yoo seenanii isaaniifis carraadhaa jechuutti ilaaluu dandeenya. Gara biraatiin ammoo mootummaa kana rekordii hamma ammaa qaburraa yoo laalle hooggantoota Mallasarraa hafan kanallee rekordii hamma ammaa qabanirraa yoo laalle akkuma duritti itti fufuudhaaf akka carraaqan namatti mul'isa. Akka duritti carraaqu yoo itti fufanii Mallasaa malee carraa kana godhanii tarii bara dheeraa turuuf bituufis waan danda'anitti hin fakkaatu. Gaa waa hundattuu isaaniifis kan yaamicha goone yookiin akeekkachiim isaaniif kennine warra Mallasaa dhaalu kanaaf ofiin sobinaa deeggarsa ummataaf qabna jettanii ofiin sobinaa. Gaafiin mirgaa gaafiin haqaa ummataan deddeebitee kaatee finiinaa ka'aa jirti. Isinis qooda geeddaramu dhufuu taphadhaa
hin sobinaa kajuu akeekkachiisuma hubachiisuma itti laanne jechuudha. Kanarraa kan hafe jara kanaatu humna siyaasaa TPLF kanaatu halkan tokkooni mootiin isaanii hogganaan isaanii waan du'eef geeddaramanii heera isaanii kabajanii hidhamtoota siyaasaa baasanii gaafilee siyaasaa biyya san keessatti baay'atee jirtu kana furuudhaaf qophii ta'anii yookiin fedhinnaa galchan jennee hin amannu. Garuu carraan isaaniifis banamuu danda'a jechuu keenya. Gaarii Dr. Bayyaan ibsa keessan keessatti rakkoon Itoophiyaa amma ideoloojii yookiin dimokiraasii fi sirna abbaa irree gidduu jirus miti. Rakkoo hiyyumaaf badhaadhinaa miti jettu yoo kun rakkoo ta'uu miti tahe rakkoon isa kamii? Ibsa keessatti kan jechuu barbaanne dhugaadha. Rakkoon abbaa irrummaa biyya san keessa hin jiru jennee hin waakkanne. Rakkoon guddinaa dhabiinsaa hiyyummaan hin jira kanas hin waakkannu. Sirni abbaa irreedhaa hin jira kanas affarmu goonaa kanas irra deebinee mirkaneessinaa. Kan jechuu barbaanne rakkoon biyya sanii kanarra kan caalu rakkoo hundeetu jira jechuu barbaanne. Rakkoon hundeen akka laalcha keenyatti kan biyya sanii uumaa mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan Itoophiyaadhaa impaayar. Impaayarri kuni hundeedhaan geeddaramuu qaba. Rakkoon hundeen sanii decolonization sirni kolonummaadhaa baduu qaba. Yoo hundeedhaan impaayarummaan kun hin geeddaramin geeddaramni guddaan hin dhufu jechuu keenya. Maaliifi geeddaramiinsi mootummaa maqaa mootummootaa kuni uumaa mootummaa Itoophiyaan geeddarre Socialist Republic Mangistuudhaa jechuun Federal Democratic Republic Mallas Zeenaawii jechuun mootummaan kun impaayara ta'uusaa uumaa isaan geeddarre. Mootummaan impaayaraa gaafa decolonization impaayarummaan badee geeddaramaa hundeen rakkoo biyya sanii kana jechuu keenya. Yeroo kun ta'u hundeen kun kaadrees ta'u gaafii hundee kun hiikamu dura mootummaan kun mootummaa akkamii? Mootummaa kana uummanni hundi wajjin qaba hin qabu. Oromoon mootummaa kanarratti ownership qabaatee hin beeku. Mootummaan kun kiyya jedhee qabaatee hin beeku. Maaliifi mootummaan tokko uummata tokkoof dantaa isaa tiksa, mirga isaa tiksa, nagaa isaa tiksa, tajaajila qixaa kennaaf. Mootummaan Itoophiyaa dhufaa dabraan Oromoodhaaf mirga hin tiksine, Oromoodhaaf nagaa hin tiksine, Oromoodhaaf dantaa hin tiksine. Ilmaa kan Oromoo nagaa dhoowwu, dantaa isaa irraa saamu, mirga isaa irraa dhiisu jechuudha. Hundeen rakkoo impaayara sanii mootummaa Itoophiyaa kan akkaatti ijaarame kana kun adrees ta'uu qabaa jenna. Gara biraatiin akkamitti bullaa ammatti biyya qixxummaan hin jirre keessa jirra. Biyya lammummaan mirgi lammummaadhaa citizenship rights hin jirre keessatti jirra. Biyya uummanni humnaan cabee qabame keessa jirra. Biyya uummanni jaalalaa walitti dhufuu danda'in humnaa walitti dhufee akka maniidhaatti qawween keessatti tikfamu keessa jirra. Kun gaafiileen tun ka'anii yoon dubbatamiin rakkoon biyya sanii hin furamu. Kana duwwaa miti. Wajjii buluu barbaanna uummanni irraa akka maniidhaatti walitti qabamee Itoophiyaa keessa jiru kuni wajjin buluu barbaada gaafin jiru ka'uu qaba. Yoo wajjin bulee haala akkamii wajjin bulla ka jedhu uummanni hundi qixa murteessuu qaba. Yoo wajjin buluun barbaanne jedhallee gargar bahuudhaafis mirgi jiraachuu qaba. Gaafilee kana hundaatu jira. Yoo gaafii amma Mallasaan Zeenaawii gaafii biyya san keessaa gaafii hiyyummaa mo'uuti jedhe gaafii kana hunda awwaaluudha dhoksuudhaaf carraaquudha. Gaafiin biyya sanii deemokiraasii dhabamuu qofa hojjetu dhugaa deemokiraasiin dhabame deemokiraasii miti duwwaa miti deemokiraasiin dhufu murteessaadha waa hunda keessatti ammoo imperial nature of the Ethiopian state transform ta'uu qabaa jechuu keenya gabaabaatti obboleessa koo. Dr. Bayyana Soobaa, miseensa koree qindeessituu waltajjii marii Oromoo gaaffii raadiyoon hafuura biyyaa isinii dhiyeessite hundumaaf deebii qubsaa waan nu laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa isiniin jenna.
Anillee irra deebi'eetini afeerraa keessanii fi guddisee galatoonfadha. Tajaajila uummata keenyaaf information laatuudha, beeksisuudha, akka gaariitti quubsaatti godhaa jirtan kana itti fufaa milkaa'an jedha. Dhimma biraa irratti carraa biraa argannee deebinee akka haasofnu abdiin qaba. Nagaatti. du'a muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawii ilaalchisee yaada qaban akka nuuf kennaniif kan nuti gaafanne keessummaan keenya kabiroo adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamurraatii obbo Xahaabdiitii isaanis akkana jedhu. Bulchiinsa nama amma boqotee kana jalatti miidhaan qaamaa irrachuun uummata keenya duuti biyyarraa ari'amuun baay'eedha mana hunda geesse. Anumtuu odoo carraansaa jiraate waan himu baay'een qaba. Garuu har'aa maatii isaatii fi warra isaatii fi maatiin akka jabaatan hawwaatiifiin kana jalqaba. Boqochuun nama kanaa maal fidaa gaaffiin jiru gaaffii cimaadha. Biyya sirna abbaa irree eessumattuu yeroo hundumaa haala dukkanaawaa tokko dhalata gaafa namichi bulchu keessa boqotu rakkootu dhalata. Biyyi kanarraa xiqqoo dura omtee yoo jiraatte Kooriyaa kaabaa Kooriyaan kaabaa yoo gaafa amma kiin sadaffaarra jiran kiin tokkoffaatu biyyattii san jaare gaafa kiin tokkoffaan badu ilmaatti dabraan ni beekama. Ilmi immoo hangafa ta'ullee nu jiru kan abbaan dhiheessee kiin sadaffaarra jiru amma. Akkasitti ka qajeeltuuf rakkoo isaan dabarsan gaata biraa keessan beenu ta'a garuu wanni ifaan beekame kana abbaarraa ilma dabarti ka abbaan dhiheesseetu immoo fudhata. Uummanni biraa biitti biraa ka abbaa irreetiin bultu akkas carraa akkasii hin qopheeffannee haala badaatu galata gaafa namichi bulchuu abbaan irree keessa waa ta'u keessa boqotu. Kama biyya keenya kanaaf warrumti gareen wayyaanee garaagaraa kan nama boqote kana wajji hojjechaa turte ofii isaaniitiifuu gareen ka ofii barbaaddu beetti malee ka waloon beekan akkasumatti fakkaata amma rakkoo keessa jiran isaanummaanu. Itti aanaa nama sanii kan ture godhumoo garee adda addaa keessa moggatti wal dhiibaa jirus jira eenyu akka ta'u isaanumtuu rakkoo qabu. Kanama yaachisu immoo sagantaa jijjiirama biyya Itoophiyaa ka bara 1991 jalqabeetu jira. Uumaa Itoophiyaa jijjiiruuf uummata biyya Itoophiyaa garaagaraa akka mirgi isaanii kabajamu olaantummaan seenaa olaantummaan seeraa akka jijjiiru mirgi dimokiraasii akka jiraatu. Ummatoonni cunqurfamaan garaagaraa akka hiree isaanii murteeffatan waan akkasiitu jalqabe waan haaraa kun Itoophiyaa keessatti sirna dimokiraasii filmaata walabaa fi nishafaa yaaduun waan haaraa biyya kan keessatti kanaaf jalqabe. Amma gaafa dureen sirna sanii keessa godaanu boqotu maaltu tahaa ka jiru iddeen jirti. Yoo karaa tokkoon warri sagantaan gaafa jalqabdee bakka hin gahin hafte sirni abbaa irree diriiree hawwiin gaafasii bajancaftee haftee jalqabatti santuu itti fufuu mala yoo warri sanii akka itti fufu barbaadani fudhatanii waan abdachiisaa ta'a. Warri immoo sanii jibbu humnoota biraatiinis wal tahee as bahutuma sun immoo biyyattii guutuu dukkana biraatti maqaa dhibbee biraa uumuu danda'a. Bulchaan immoo biyya Itoophiyaa
qondaalli olaanaan wayyaanee bulchaa Itoophiyaa qofaa miti. Wakiila mootummoota aangawoo naannoo sanii dhimma qabaniiti keessattuu mootummaa akka Ameerikaanii ka Biriitaaniyaatii fi tokkummaa Awurooppaa wakiila isaaniitiif namni kuni isaanoo maal barbaadu keessattuu mootummaan Ameerikaanii nama akkamitti barbaada kunis waa tokko jarri immoo qondaalonni wayyaanee garee adda addaatu jira akkamirratti wal ta'u laata jechuutu jira. Isaan keessaa garee tokko yoo fudhate maaltu ta'a? Yeroo hanga tokkoof amma ofirraa qulqulleessu akkuma namni amma boqote sunis yeroo fudhateeti ka aangoo hundumaa akkasitti galfate. Sirna Itoophiyaa immoo akkasuma gaafa mooticha Hayila Sillaasee akkasii yeroo dheertuu fudhatanii walirratti bobba'anii fi dhumarra dhuunfate. Gaafa dargiin dhufeessu Mangistuu Hayilamaariyaam san keessa dabree nama meeqa jalaa gatee yeroo isaatiif dabalee. Ammas kunis waan baay'ee keessa tareetii dhumarratti harka isaatti galfate aangoo hundumaa. Amma immoo katti aanus akkasuma yeroo hangamii fudhata laata. Dhibbee asaantuu miti rakkoo hedduu gaachuu mala. Tarii immoo jarri walii galee tarkaanfachuunis mala. Nama itti aanaa muummicha ministeeraati jedhan kanatti yeroo itti dhiisuutu mala. Isa immoo qabatanii inni maaliif saboota cunqurfamaa warra kibbaa keessaa dhufa. Isaa fi namoota isa fakkaatus qabatanii waan biraa dhaluutu mala umrii isaanii dheereffachuu fi gareen fudhattu. Egaa kanaafin jedhe isaaniifuu ifaa ta'uu dhabuutu mala malli ifanatti hin fakkaatu. Namni kunis rakkata waan isaan hin beekne nus beekuu hin dandeenyu gaa yaadaa malaan waan akkasitti dhufu mala. Nuti maal hawwina yoo jenne kana keessatti qabsaa'onni hundi uummanni hundi kaa'u odoo gareen sagantamii tokko jalqabamte itti fuftu fudhatte irra wayya maaliif qabsoofis furmaata dimokiraatawaa argamsiisuufis isaatu gargaara. Egaa wanni hawwamu sanii kaammoo ta'u hin beekamu takka akka jedhanii wanni itaajaan hafteeti kan eeggamin ta'uu malti. Egaa hanga tokko dhibbi akkasiitu itti fufuu ta'a. Haala dinnisaa ka aangoo irratti wal qabu garee sanii kan akka ta'uu mala. Waltaanis fakkaan jedhe wahiin as bahuutu mala. Nama mana ministeerotaa walitti qabu kanattis dhiisuu isaaniitu mala. Dukkana ammaaf jechuu fi hawwinu garuu ka barbaachisus sagantamii tokko jalqabdee bajan qarsan san kakara deebisu humni sun akkas bahu ka hawwamu. Gaariidha obbo Tahaa. Du'a muummicha ministeeraa Mallas Zeenaawii kanaaf Oromoon sirbuu yookiin shubbisuu qaba yoo jechuu dhiisne illee gadduu qabaa boo'uuf mataa ofirraa ciruu qabaa. Uummati Impaayera Itoophiyaa ganda gandatti qabaleetti dunkaana yookiin daasii dhaabbatee maqaa galmeessee akka taaziyaa taa'uu akka boo'u gaafatamaa jira. Boo'icha dirqii kana booda maaltu dhufa jettu? Kuni sirna Itoophiyaatti waan barame gaafaan iskula deemu kasila gaafatti gaafaan high schoolitti faa baradhu gaafa haati warra mooticha Hayila Sillaasee Etegee Menelik boqotte gaafa ilmaansaa keessaa tokko boqote booyaa jedhanii shalkii gaddaa namni hundi bitee akka harka bitaa irratti hidhamtu jedhanii waan kana fakkaatu hojjetanii isumaatu itti fufee jechuudha. Wanni gariin jijjiiramtu addunyaan silaa jijjiiramarra ijaaramte waan haaraatu as babaha. Wanni garii immoo bakka teessu jira. Bulchitoonni biyya Itoophiyaa mootonni Habashaa fi nama ammayyaatiin masilaa namni amma boqote kuni waan kana godhanii fi sirni isaanii immoo waluma fakkaata. Sanumaatu itti fufe jechuudha waan ta'uu malee miti.
nama akkas boqoteef namni magaddaa maatii isaa jabeessu jechuun jirti giddiin bahaa booyaan tuni rakkoodha akkanuma turee sin jechuu fi gaafa mokonnon Haayile Sillaasee duul mokonnon jedhanii Duukii Hararii inni du'e akkana godhanii gaafa haati isaanii duutee seenyaan akkas godhanii Haayile Sillaasee immoo daran ta'a ture isa akka biraatti warri askaroonni isaa karaarraa maysee malee akkas godhuun isaanii mala. Waan ta'uu malee ni silaa akkas godhuun irraan turre garuu aaduma isaaniitis hin jechuufi. Gaarii dhagaatiin ni baranaa kaameraan viidiyoo irra dhaabbatee namni maqaa galmeessee ID fudhatee akkasitti ba'aa jira dhagaatii tarii wanti kun akkuma warra Kooriyaa yeroon yommuu darbu namooti boo'icha gaarii hin boonye aangoorraa bu'u yookiinis immoo sukkaara qabalee dhabuuf malu jechuudha ta'a. Isuma akkasiiti. Durii isuma turee ba'a. Mirgaa wayii dhabdaa yoo waan isaan barbaadan gochuu baatte. Gaddiniis ajajaani gammachuunis ajajaani jechuudha. Gaarii dhagaatii ganna 21 booda namtichi dhaloota Tigraay hin taane Haayile Maariyaam Dassaaleny muummicha ministeeraa tahee muudamuuf qophiirra jira. Aangoon siyaasaa biyyattii warra Tigraay harkaa bahee jechuudha moo duuba taa'anii oofuuf farda qopheeffachaa jiru? Aangoon inni dhugaa eenyu harka jira? Haqa himuu fi haga arguu dandeenyutti amma aangoon wayyaan harka jira. Wayyaana keessaa nama amma boqotasanii fi hiriyoota isaa amma xiqqaa harka deebi'ee ture. Amma gaa irratti wal qabanii malee qondaalota wayyaanee olaantota keessaa bahuu hin danda'u. Abbaa fedhee yoo achi ka'an Haayile Maariyaamis ta'ee nama biraa yoo fidani isaanumaatu gara boodaa taa'ee shofara malee shofeerri isaanuma ta'uu ta'a. Isaan ammoo irra wal qabuuf jiran. Aangoo san dhufanchuuf yeroo dorgommiitu as deema. Ka balaa hedduullee of keessaa qabaachuu dandeessu tokko wani ta'uu kana. Qalbii horatanii walii galanii waa gochuu danda'an. Ka Haayile Maariyaam ammoo waa'uma yerootii ka duuba ta'anii shofeera ta'an ammoo qondaalotuma wayyaaneetii qayaasotatti shakkiin qabu. Yommuu dhugaan wanni ta'u ka biraa ta'e gaarii hin agarra. Gaarii dhagaatee obbo Xahaa miseensaaf hoogganni ABO akkasumas uummati Oromoo muummicha ministeeraa Mallas Zeenaawii akkamitti yaadata? Namni kun karaa hedduu jaalatamuu danda'a. Ka duraa yaadannoon duraa 91tti wanni ta'e yeroo duraatii fi biyyi Itoophiyaa carraa argatte geeddarama hundeedhaa godhuuf biyyi Itoophiyaa uumaan fi sagantaa gaafasii barbaaddi. Uumaa fi yoon jedhu biyyi Itoophiyaa jantanaatu uumaan fi furmaata gaafas dhihaate san barbaaddi. Impaayera seeraanis impaayera akka dhugaattis impaayera Itoophiyaan. Seeraan impaayera hoggaan jiru isaan buunanii jedhani the empire of Ethiopia jedhanii fi seeraan akkasiin beekaman. Dargiitu gaafa fudhatu har'a booda sooshaaliist Itoophiyaa sooshaaliist taanee jijjiire malee seeraan itti goonima impaayera. Akka dhugaattis impaayera. Akka dhugaatti impaayera jechuun kiyya maali? Gita bulchaa warra Habashaatu ka'ee jalee biyya keessaas dabalatee galtee tumsaa fi meeshaa ogeeyyii waraanaa bakka biraatii argatee uummata baay'ee reeka Oromootis dabalee cabsee bulchaa jira. Mirga isaanii dhoowwatee namummaa isaanii dibee bulchaa ture. Ummatoonni kuni Oromoos ta'e Ogaadeen kaani hundumti takkaa ciisee hin beeku. Falmachaa ture achirraa qabe. Bartoonni Itoophiyaa amma ijaaramanii honna jedhan mirga ummatoota kanaa hanga dubbatan qaban hanga gargaaran qaban. Itoophiyaan mana hidhaa sabootaatii jettee himamaa turte. Kana hundaatu ture
akka namni guddaan tokko Naappooliyoon Boonapaarte jetti impaayeronni hundi dhibdee garaatiin du'anii jedha. Dhibdee garaa jechuun kan amma hinne kana tokko bulchaa ta'ee weeraree gabroonfatee bulchaa uummanni sun ammoo ofirraa faccisa. Infalmata jechuudha. Impaayerii dhibdee kana qaba. Kanaan du'aa jedhee Naappooliyoon Boonapaarteen impaayeronni hundi. Egaa kanaatu iddoo gahee gaafa 91 sanii warri faccisa san keessa falmachuu san keessa ture wal gahanii miiri fasii jijjiiree impaayerri biyya dimokiraatota jijjiiramuu danda'e carraa kana qabanneeti dargiin kufe waa jijjiira jedhanii walgalanii sagantaa yeroo ce'umsaa tolchan. Gaafa suni namni amma boqote kuni waraana caalu isaatu qaba. Biyyattii Itoophiyaa san walgahii san hojiirra oolchuudhaan akka yaadatamuuf gochuu hin danda'a ture. Carraa badi tokko kanaa yadatama jechuudha. Takka tureeti dura warruma walaba ta'an kajaaramee waliin sagantaa ce'umsaa san tolche adda bilisummaa Oromoo irraa jalqabe tokko tokkoon ofirra ari'utti ka'e. Isaan argee jennaan uf keessaa deebi'ee Oromoo wayyaaneetu keessaa gingilchee hamma ajajatu qofa hambisee kanaanis yaadatama. So carraa badde aangoo mataa ofiitii fi waan baay'ee balleessuu kanaanis yaadachuu danda'a. Achi booda gaa eegaa mootummaa dhuunfatee booda wanni ta'e seenaadha. Nama meeqaatu badee hafee nama meeqaatu dhumee ganda meeqaatu gubatee kuni wanni galmaa jira kan galmaan jira kuni seenaa tokko kanaanis yaadatama. Carraa hammaatti yaadatama. Odoomoo itti fufee wayyeessuu sana dhagee gaariin si yaadatama. Amma hamni yaadatamu qofa gaa jijjiirama 91 ta'e san keessa biyya aangawoonni matootiin Habashaa centralized state hedduu centralized taate mootummaan waaltaan aangoo cufaaftaa qabdu. Taateeti inni jijjiirama inni godhe caasaa qofa tolchee caasaa federal structure akka caasaa federaalii fakkaattu tolchee wanni obse warra duraatatti maqee afaanii fi waan akkanaa afaan ittiin barsiifachuu fi mana heeraa waan akkasitti hojjechuu kanaan irraa maqee kun waan yaadatamuu keessaa tokko kana bira ta'uu hin danda'amu. Isa kana hojiirra oolchi akka inni barbaadutti akka uummanni barbaadu miti. Akka jaarmoonni uummanni itti amanu jaarmoonni walabni akka adda bilisummaa Oromoo kanneen biraatiif barbaadanii miti saganteessanii miti akka inni barbaadu san hojiirra oolchee kanaan illee ni yaadatama. Wanni gaarii yaadatamu irraatti hangasan kaan ajjecha ari'achuu san carraa immoo gara seeraan bulu olaantummaa seeraatii fi mirga dhala kabajuu san balleessuu san yaadatama. Gaariin hangittiin jirtu waan gara aadaatii fi afaan isa obsuudha. Caasaa federeeshin tolchee akka nama lafee qofa dhaabbattu ka dhiigaa fi foon hin qabneeti. Inni jijjiiramuu qaba. Kana yaadatama. Warri amma bakka isaa fudhatu haala san bakkaa fuudhee sochoosee isa caalaa yaadatamuu mala waan gaariidhaanii yoo olaantummaan seeraa mirkanaa'e yoo mirgi dhala namaa kabajame yoo filmaanni haqaatiif walabaa ta'e bulchiinsi ummatoota garaagaraa kun yoo dhugaa ta'e isa caaluu danda'ani. Inni hangatti gaarii yaadatamuu ammas harka caalu immoo waan hammaatee fi carraa itti fayyadamanii yaadatama jedhama.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin quunnamaa. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadhaa. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa gaariitti.